Sena, sena. Sena. Sagaleen kodda qaba. Sagaleen ni jira. Sagaleen ni qaba. Sagaleen jira. Fayyada, fayyada. Sena gamale sena. Ol senaati fayyada qabus chaansii isiniif hin kenna. Waliin mari'annaa. Indeessinaa fayyada jallaa qabus fayyada badhaadhinaa qabus kanaaf haa hirmaannu. Haa ayyee eega dhagaame waanuma sii galtee ummata keenyaa waanuma sii galtee saba keenyaa irraa dubbachuu fi akkasuma sii galtee mootummaan kaleessa dhiiga ijoollee Oromootiin dhufte tawwaa'anni qabsoo Oromootii fi qeeroo Oromoo tan sakaalaa jiru isaan irraa isa dubbannaa jechuudha. Kanaaf namni Oromoo gane namni haqa Oromoo sii galtee awwaalee tokko sii galtee familkaa takka harkine hin beeknu. Bakka takkatti biyya takkatti bakkuma fadhetti ummata Oromoo kan gane Oromoo haqa qabdu haqan qabdu jedhee kan hidhe kan ajjeese kan biyyaa baase mootummaan dhufaa dabraan biyya Itoophiyaa bulchaa ture tokko kan milkaa'ee hin argine jechuudha. Kanaaf mootummoota kana keessaa hani akka sii galtee mootummaa bilisiginnaatti haqa Oromoo dho'isee haqa ijoollee Oromoo dho'isee haqa qeeroo dho'isee ijoollee 5,000 gabbarsiiftee ummanni Oromoo jechuudha. Duuba ummata Oromootii fi qeeroo Oromoo tan kaleessa sii galtee harka qullaa abbaa isaanii sii galtee wayyaanee qeeroon 5,000 irra dhumtee jijjiirama mul'ate san haqa warra saniititu badee jechuudha. Bakka hayni ummata keenyaa badetti bakka haqni ijoollee qeeroo teenyaa badetti milkaa'inni hin jiru. Amma fakkeenyaaf waraanni sii galtee TPLF waraanni Tigraay humna waraana Tigraay hin seenaa. Waraana Tigraay hin seenaa. Mootummaan kun mootummaa sii galtee wa'ada ummata Oromoo nyaate. Kan dhugaa ummata Oromoo dho'ise. Kan haqa ummata Oromoo dho'ise waan ta'eef lafatti kufaa jira. Nama tokko sii galtee ko Oromoo gane hadhiiga Oromoo gannaqe kan ummata Oromoo miskiinaa
kaleessa siigaltee bira dhaabbachaa ture kan itti garagalee hundeeffama mootummaa Habashaa tana keessa guyyaa tokkollee mootonni Itoophiyaa guyyaa tokko milkaa'anii hin beekan. Waalaikum salaam kariimaa ta'e nama gargaaran dhufte. Guyyaa tokkollee milkaa'anii hin beekan jechuudha. Kana kan godhaa jiru beektu haqa Oromoo dho'isinaan, haqa ummata miskiina kanaa dho'isinaan, haqa ijoollee kaleessa siigaltee ijoolleen san ijoollee jenereeshinii siigaltee warra arra mootummaa ni bulchina jedhee arra siigaltee humaan beekne kanarra ijoolleen kaleessa wareegamte san ijoolleen qeeroo kaleessa wareegamte san ijoollee hayyootaatu nurraa wareegame. Hayyoota qaqqaalee akkasii san wareegamaniititi aangoo arraan tana siigaltee nafxanyaan harkatti qabattee uummata Oromoo ittiin arrabsaa jirtu. Tan uummata Oromoo ittiin xiqqeessaa jirtu. Tan uummata Oromoo itti eenyummaa Oromummaa ittiin sarbaa jiran aangoo isaan irra taa'anii akkanatti arra siigaltee irra caffaraa jiran tana ijoollee babbareedduu itti dhabne. Hayyoota itti dhabne. Beeytoota ijoollee dhala Oromootu itti dhabne. Warra kaleessa siigaltee haadiree yookaan ergamtoota wayyaanee kan ture warra OPDO mataa ol qabachiisanii jechuudha. Haqa ijoollee Oromooti, qabsoo ijoollee Oromooti. Duuba warra gabrummaa Tigree wayyaanee jalaa kaleessa isaan baasee warra Itoophiyaa guutuu siigaltee jijjiirama fidee ijoollee akkasii miskiina uummata Oromoo miskiina san itti garagaluun arraan tana kufaatiidhaaf isin saaxilee jira. Waan biraatii miti. Kan kufaatiidhaaf isin saaxilaa jiru. Haqa siigaltee ijoollee 5,000 tan kaleessa qabsooytee sammuu teetii fi sibiili soomsite saniitu haqa saniitu arraan tana warra mootummaa bilisiginnaa kuffisaa jira. Hayni kun waan jabaadha. Namni siigaltee Oromoo ganee bakka takkatti illee kan milkaa'e hin agarre jechuudha dhugaa dubbachuudha. TPLF humna qabaatteeti miti. Humna qabaatteeti miti. Mootummaan PP haqa Oromootii fi haqa ijoollee Oromoo dho'ise. Ijoollee kaleessa isaan bilisoomsitee gabrummaa wayyaanee jalaa isaan baaftee arraan tana siigaltee mana hidhaatti guuranii mana hidhaa keessa siigaltee ijoollee baasanii ajjeesaa jiran jechuudha. Hayyoota Oromoo kan kaleessa jara keenya kana jalatti kursii qabu qabna kan jeesan hayyoota kaleessa warra qeeroo wajjin qabsaawee abbootii qeeroo arraan tana siigaltee mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuun mootummaa tana siigaltee hayni Oromoo dhugaan Oromoo siigaltee mootummaa tana sakaalee jiti mootummaa tana lafaan dhawaa jira. Hayni Oromoo hama. Ati Oromoo gannaan saba miskiina kana gannaan dhugaa saba kanaa dho'isinaan warra kaleessa amata 550 eenyummaa Oromoo xiqqeessu san dhaadheessuun isaanitti aangoo dabarsuun Oromoo xiqqeessuun Oromoo amata 550 akka lafaan hin kaaneen godha jechuun kun kan siigaltee warri bilisiginnaa Abiyyii fi isaan karoorfatan san arraan tana kufaatiidhaaf isin saaxilee jira jechuudha. Waan biraatii miti. Waan biraatii miti. Kanaaf yeroo ija siyaasaatiin waa laalan, yeroo ija siyaasaatiin waa gamaaggaman arraan tana siigaltee Oromoon dhugaa waan qabduuf, haqa waan qabduuf, ummanni Oromoo ummata miskiina Itoophiyaa keessa warra siigaltee saba tokkollee hin miine, warra saba tokkollee siigaltee allafatiyyara unakiyyarraa narraa bee hin jan ummata akkasiisan jechuun ummanni Oromoo. Warra akkasiisanii warri kaleessa dhala Oromoo fixee, abbootii Oromoo fixee, eenyummaa Oromoo balleessuudhaaf harkaa fi harma warra siigaltee muraa ture sanii arraan tana siigaltee qabsoo dhiigoo Oromootiin ijoollee Oromootiin dhufte
olaantummaa ummata habashaa warra nafxanyaa san harka haayuun arraan tanoonni fidaa jirtu beektu. Mootummaa bilisiginnaa kuffisaa jirti. Haqa Oromoo kuffisaa jira. Kana dhugaan jiru kana. Kun dhugaa lafa jiru. Akkas. Dhugaan Oromoo kana jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf wanni Rabbiin sii galtee Oromoo waan dhugaa qabduuf waan haqa qabduuf ummanni Oromoo waan dhugaa qabuuf waraana bilisummaa Oromoo san sii galtee akkatti gaaratti hafu. Waraana bilisummaa Oromoo kan kaleessa sii galtee ummanni Oromoo hundinuu irra duulaa turan. Irra duulaa turre jechuun ummanni Oromoo hundinuu haa balleessan jechaa turre. Waraana bilisummaa Oromoo san wanni rabbumaatu sii galtee gaara akka turan. Marroo sanis sii galtee kan akka gaara keessa taa'u akka ejjennoo qabaatee ummata kanaaf falmatu akkan galle kan godhe rabbi jechuudha. Rabbi wanni godheef Oromoo tanaatu haqa qaba. Oromoo tanaatu dhugaa qaba. Ummata Oromoo kanaa ummata qulqulluu. Ummata sii galtee osoo ifii yaanne saba biraatiif yaadu. Kana jechuudha. Kanaaf saba akkanaafittu kun arraan tana sii galtee saba Oromoo ummata Oromoo miskiina ijoollee Oromoo tan kaleessa qabsoo itti mana hidhaa guuruun qaalletti guuruun mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuun mootummaa bilisiginnaa jaamtu tanaa fi waan sii galtee saba Amaaraa jedhu kaartaa Itoophiyaa irraa balleessaa jira jechuudha. Wanni sii galtee amma namni eenyummaa sabootaati balleessina jedhee bilisiginnaa wajjin warri qabsaa'aa jiru warra nafxanyaa kana. Kanaaf warri nafxanyaa kun qabsoo warra nafxanyaa olaantummaa warra nafxanyaa deebisuudhaaf qabsoon isaan godhaa jiran arraan tana sii galtee saba isaanii Itoophiyaa keessatti akka hegereen isaanii baddu if tolchanii jiran jechuudha. If tolchanii jiran. Uummanni Oromoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa biraa kabajaa guddaa qaba. Kabajaa qaba. Oromoon sii galtee saba hunda ni jaalata. Oromoon saba hunda ni hammata. Oromoon sii galtee mallattoon sii galtee Oromoon saba hunda kabajuu sabaa sablammoonni Itoophiyaa guutuun irra caalatti Oromiyaa keessa jiran. Kunuu sii galtee fakkeenya guddaadha. Ummata abbaa abbootii obsaa, ummata kabajaa nama barsiisu, ummata sii galtee of caalaa amba kabaju, ummata akkanaa kana fixuun kufaatii hamaa sii galtee biyya Itoophiyaa san kuffiftee jechuudha. Kufaatii hamaa mootummaa Itoophiyaa kanaan jabaadheef hin jiru. Kan waada ummata Oromoo nyaate, kan dhugaa ummata Oromoo dhoose. Arraan tana sii galtee ciminni waraana piippii eessa jira? Haqa ummata Oromoo bar haqa ummata Oromoo dhokotee fi waraanni gizee waraanni TPLF qawwee irra dhawan maaratoonii fiigan dura. Haqa Oromooti. Dhugaa Oromoo kanaan naman teessifne. Kanaaf sii galtee akkasitti dura fiiganii jechuudha. Kanaaf mootummaa kana kan kuffisaa jiru haqa ummata Oromoo ganuun dhugaan ummanni Oromoo qabu dhoowwisuun arraan tana sii galtee kufaatiidhaaf mootummaa kana saaxile jechuudha. Kana ammallee abbaan fadheewu kan dhugaa ummata Oromoo dhoowwise kan ummata Oromoo xiqqeessu akkaatuma sii galtee warri nafxanyaa kun taa'aa jiru taatanii jechuudha. Kan ummata Oromoo kabaju kan ummata Oromoo sii galtee wajjin jiraanne jedhee bakka kannuuf hegereen saba sanillee gaariidha.
kanaaf kufaatiin amma siigaltee mootummaan kun kufaa jiru takka namni Oromoo gane namni haqa Oromoo dhoyse guyyaa tokkollee milkaa'ee hin beeku. Waraanni bilisummaa Oromoo wanni jabeesse waan biraatii miti. Waraanni bilisummaa Oromoo dhugaadhaaf waan falmatuuf haqa waan qabuuf kaayyoon isaa kaayyoo mootummaa gabroonfataa cabsuu waan ta'eef kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo kan siigaltee sibiilii irratti xiyyeeffatee miti. Kan saba biraa miidhuudhaaf qabsaa'uu miti. Kan siigaltee cunqursaa hamaa tan akka nafxanyaa san siigaltee biyya Itoophiyaa keessatti gad diriirsuufi miti. Uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo kan qabsaa'aa jiruuf mirga uummata Oromoo hiree uummata Oromoo uummanni Oromoo Oromiyaa walabamte keessatti uummanni Oromoo hiree ofii murteeffatee kabajaadhaan bilisummaadhaan akka jiraataniif kan qabsaa'u jechuudha. Kana yeroo jennu uummata Oromoo siigaltee Oromiyaa keessatti akka Itoophiyaa keessatti uummanni Oromoo deebi'ee sabaa fi sablammoota gabroomsaa miti. Sabaa fi sablammoonni Oromiyaa keessa jiran mirgi isaanii mootummaa wayyaanee keessattis haa ta'u mootummaa amma jiru keessattis guyyaa tokkollee kabajamee hin beeku. Mirgi sabaa fi sablammootaa kan cabe san Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromootiif addi bilisummaa Oromoo san kabachiisuudhaaf qabsaawaa jira. Akkasitti hubachuun barbaachisaa. Akkasitti hubannee qabsoo Oromoo tana deeggaruutu barbaachisaa jechuudha. Akkas dhugaan jiru. Hayni jiru kana. Kanaaf gama biraatiin akkumaan reefu jechuudhaaf akkuma barreeffama keessatti mootummaan siigaltee phiphituun sadarkaan siigalteen irra isaan irra jiran ciminni kaleessa haasawaa jiran wanni cimina san siigaltee balleesse wanni kufaatiif isaan saaxilaa jiru haqa Oromoo balleessan dhugaa Oromoo dhoysanii uummata Oromoo kan haqa qabuu fi dhugaa qabu san maniidhaa guuranii qeerroo Oromoo tan kaleessa siigaltee sammuu isaaniitii fi isaanis gabrummaa wayyaanee jalaa baasan arraan tana maniidhaa keessaa fuudhanii ajjeesaa jiraachuun kufaatiidhaaf isaan saaxile. Kana jechuudha. Kanaaf qabsoon uummata keenyaa uummanni Oromoo biyya Itoophiyaa keessatti mirga ofiitiif eenyummaa ofii kabachiisuudhaaf namni eenyummaa ofii kabachiise eenyummaa namaa ni kabaja jechuudha. Kana siigaltee sabaa sablammoonni hundinuu beekuu barbaachisa. Oromoon eenyummaa ofii kabachiisuudhaaf qabsaawaa jira. Eenyummaa sabaa fi sablammootaa sarbuuf yookaan balleessuuf yookaan Oromoon olaantummaa ofii mirkaneessee gaxaantummaa sabootaa mirkaneessuudhaaf qabsaawaan jiru. Akkasitti beekuu barbaachisaa. Kaayyoo waraana bilisummaa Oromootis kana jechuudha. Kanaaf qabsoon amma deemaa jirtu injifannoon amma deemaa jirtu tan siigaltee karooraan deemtu tan tarsiimoodhaan siigaltee hoogganamaa jirtu tan tarsiimoodhaan siigaltee qophooytee jechuudha. Warri siigaltee qabsoo Oromoo tana gufachiisuudhaaf ilaalchuma kaleessaa qabatanii warra socho'aa jirtan ilaalchuma kaleessaa qabatanii waraana bilisummaa Oromootiif adda bilisummaa Oromoo xiqqeessuu irratti warra socho'aa jirtan warri maqaa balleessuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jirtan kaalkuleeshinii biraa barbaada. Itti milkooytan. Arraan tana siigaltee qabsoo Oromootii fi qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu jiruu fi qabsoon siigaltee TPLF gaggeessu jirtu bu'urri qabsoo tanaa
waraana bilisummaa Oromooti. Sila waraanni bilisummaa Oromoo cimina hin qabaanne TPLF siigaltee Maqalee irraa as kaatee sochii takka hin gootu. Tana siigaltee dhibbaa dhibbatti beekuutu barbaachisaa jechuudha. Abbaan beeku haa beeku. Warri siigaltee gurri isaanii duudaa, warri ijji isaanii bal'aa, dhagooleen waa'ee qabsoo Oromootii fi waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yeroo dhageessan mataatu isin dhukkuba. Osuma siigaltee mataan isin dhukkubu, osuma siigaltee lafaan iftumtuu, osuma siigaltee maraatuutiti alaabaan Oromoo siigaltee magaalaa Finfinnee keessa dhaabbachuuf teessi. Dhaabbachuuf teessi. Guyyaa tokko ni dhaabbatti. Inshallah yeroo gabaabduu keessa ni dhaabbatti. Ni dhaabbatti. Kanaaf warri qabsoo Oromoo xiqqeessu, warri qabsoo Oromoo siigaltee yeroo hundaa Oromoo fi qabsoo Oromoo warri gaxaantummaan fadhu arraan tana isiniitutu nafxanyootaa wajjin mootummaa phiiphii tan siigaltee deeggarsa uummataa hin qabne tan siigaltee sirna sooshaalistii deebisaa jirtu wajjin warri qilee seenuu deemu isini jechuudha. Deeggartoota bilisiqinnaa warra siigaltee waa madaaluu hin dandeenye, warra siigaltee yaaduu hin dandeenye, warra tarkaanfii takka waa yaaduu hin dandeenye. Dhugaa dubbachuuf uummata akkanaa kana jechuudha. Uummata akkanaatii fi wanni deeggaraan bilisiqinnaa jedhuu fi wanni mootummaan jettu takkuma. Uummata waan siigaltee waan deeggaruuf hin beekne. Uummata mootummaa diktaatara kana siigaltee halkanii guyyaa nama ajjeesaa jiru. Han uummata haqa qabu, haqan qabdanii, dhugaan qabdanii, uummata kaleessa siigaltee gabrummaa wayyaanee jalaa isaan baasisan warra ganee wajjin siigaltee namni deeggara jedhee dhaabbatu inni nuu siigaltee harabbiin ganee jechuudha. Warra rabbiin jibbe, warra dachii fi samiin jibbitee jitu bilisiqinna jedha. Kanaaf uummata kana olaaltan uummata suuraa hin qabne, uummata bifa hin qabne baduuf teessan. Kan isin balleessu dhugaa Oromooti, qabsoo Oromootu isin balleessuu ta'a. Haasawni siigaltee Daani'el Kibret dubbatuu fi haasawni deeggartoonni bilisiqinnaa dubbatan tokkuma. Haasawa ijoollee dubbatan jechuudha. Warra dhamee jechuudha. Kan isin dhamaase dhugaa Oromooti. Haqa Oromoo cabsitan, dhugaa Oromoo dhooysitan. Dhugaa Oromoo dhooysitee, haqa Oromoo dhooysitee. Haqa warra siigaltee uummata haqan qabne warra amata 150 Oromoo balleessaa jiru qabattee deemuun isaaniif aangoo kennuudhaaf siigaltee halkanii fi guyyaa hojjechuun keessan arraan tana kufaatiidhaaf isin saaxilee jira. Gana baddan. Gana baddan rabbi isin haa balleessu. Kanaaf kaadiree woo jiraatte. Maqaan hangalmeessinaatiti. Maqaan hangalmeessinaa. Yoo dandeessan siigaltee maqaan hangalmeessinaatiin chaansii isiniif hin kenna. Mee warri taayyee. Kanaafuu jiraata mee chaansii isinii kenna. Mee yoo jiraatan. Ilmaan taayyee. Ilmaan Daani'el Kibret. Silkiin tiyya beektaa yeroo kaadiree bilisiqinnaa tanaas gubbatti argitanii dhaamtii gaa. Rabbi nurraa qabi gaa uummata kana. Yoon jiraanne gaa fixachuu hiyyaa. Nuti dhugaa qabnaa haqa qabnaaf dubbachaa jirra. Warri siigaltee kaadireen bilisiqinnaa warri sooshaal miidiyaa kana gubbatti farada halkanii fi guyyaa oofaa jirtan ol seenaa dubbadhaa. Yoo dhugaa qabaattan ol seenaa dubbadhaa. Dhugaan qabdan
isin ilmaan nafxanyaati ilmaan Daani'el Kibrati tan Oromoo tunilleen sii galtee irra guddaan namni warri bilisiginna joo ijoollee Oromooti ilmaan Daani'el Kibrat sii galtee isin warra kiristinnaa isin kaafatan jechuun nafxanyaatu kiristinnaa isin kaafate ilmaan kiristinnaa jechuun warri sii galtee deeggartoonni bilisiginnaa ilmaan kiristinnaa dhugaan qaban haqan qaban maaliif Amaaraatu kiristinnaa isin kaafate namni sii galtee Amaaraaf kiristinnaa kee maal nafxanyaa kiristinnaa isin kaafate maal dhugaa qabdan deeggartoonni bilisiginnaa saba keenyaaf dubbachaa jirra. Uummanni Oromoo dhugaa qaba, haqa qaba. Uummanni Oromoo miidhamaadha. Kanaaf dubbachaa jirra. Namni saba Oromootiif dubbatu, namni saba Oromootiif sagalee ta'u yeroo hundaa'u sii galtee waan takkallee if hin dhaammatu. Ilmaan Daani'el Kibrat warra kiristinnaa nafxanyaan kaafatte. Warra sii galtee kiristinnaa nafxanyaan kaafattee bilisiginna joo isin sii galtee warra rabbiin jibbe warra dachiin jibbite warra samiin jibbite warra osoo deemu suuraan isinirraa ka'u jirtu suuraan isinirraa ka'u jirti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو ربي نسينا بليس والله. Kanaaf chaansii illee sii galtee akka Oromootti amma booda deebi'aa amma booda maarree hin jirtu. Naannoon Amaaraallee warri kiristinnaa isin kaafate cabaa jira. Gara fuulduraatti heegaree biyya Itoophiyaa san keessatti warri kiristinnaa isin kaafate warri nafxanyaa kun badee jiti lafti warri nafxanyaa qabu san lafa qimaantii fi lafa agaw ta'uu teessi mootummaa qimaantiitii fi mootummaa agaw ta'uu teessi lafti naannoo Amaaraa san eessa baqattame warra kiristinnaa kaafamee arraan tana sii galtee kiristinnaa nafxanyaan isin kaafattee warra bilisiginna jechaa jiru kun eessa seentu warra kiristinnaa isin kaafatee sii galtee lafa ni qabna jaan keessaa baduuf deeman jechuudha baduuf deeman badaa jiran. Kanaaf bakka seentan warra kiristinnaa sii galtee nafxanyaan kaafattee warra bilisiginna jechaa jiru kun bakka isin seentan isinumaa beeka. Isinumaa beeka. Amma laal wixxifachaa jirtan. Waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee haa qabu malee wayyaaniin akkamitti Finfinnee qabettanii seenuu qabdu jettanii basbas jechaa jirtan. Basbas jechaa jirtan. Haqa Oromoo sii galtee ganaa isin qabuu ta'a. Dhugaa Oromootu ganaa isin qabuu ta'a. Rabbiin isin haa balleessu malee. Kanaaf gamee chaansii namni kan nuuf hin jiraanne xumuroo kiyyaa antanumaan jechuu barbaada. Ijoollee Oromoo qaqqaalii warra sii galtee rakkoon saba keenyaa itti dhaga'amu. Warra miidhamni saba keenyaa itti dhaga'amu. Warri qabsoo Oromoo halkanii fi guyyaa gargaaraa jirtan. Qabsoo Oromoo bira kan dhaabbachaa jirtan. Waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu irratti halkanii fi guyyaa kan waan qabdu sii galtee deeggarsa godhaa jirtan. Ilmaan Oromoo qaqqaaliin akkanaa kun Rabbiin sii galtee isin haa jiraachisu. Bilisummaa hawwineef san Rabbi nu haa agarsiisu. Ammallee qabsoo gaggeessaa jirtan kara hundaanuu sii galtee gama deeggarsaatiin kara hundaanuu jabaachuun barbaachisaadha. Injifannoon teenya dhiyoo jirti. Walaboomuun keenya dhiyoodha. Uummanni Oromoo gabrummaa jalaa bahuun dhiyoodha. Kanaaf qabsoo eegaltan itti fufuutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf warra kiristinnaa sii galtee nafxanyaan kaafattees lafti teessan sii galtee isin falmaa fi jirtan tan kiristaanummaa isin kaafatan kiristinnaa isin gaafatan
warri isin kaafatee usii galtee lafa san dhabuudhaaf dhabaa jiran agawii fi qimaantii fudhachuu deema. Kanaaf allaa maraam warra kiristinnaa isin kaafate Daaneel Kibraffaan sii galtee isin jalaa kufaa jiran. Abiyyiin faan isin jalaa kufaa jiran warra kiristinnaa ka'een baana deeggartoota bilisiginnaa. Kanaaf allaa maraam dachii seentalillee hin baatan samii seentalillee hin baatanii ammaa usii galtee dhugaan Oromoo sammuu isin garagalchaa jira. Hayni Oromoo sammuu isin garagalchaa jira. Jireenya jiraattan kana keessatti konfidansii dhabdanii walaa jirtan. Kanaaf shirri isin dalaydan dhumaatii Oromoo ta'e isinitti gammadaa turtan isiniif rikardi godhamee jira. Isiniif ol kaayamee jira. Guyyaan sii galtee isinitti baafnee isin yakkinu yeroo dhiyoodha. Kanaaf antanumaan jechuu barbaada galatooma fayyadaa. Nagaan jiraadhaa injifannoon uummata Oromootiif haa taatu. Gadaan gadaa bilisummaatii injifannoodhaan Rabbi wal nu agarsiisu galatooma fayyadaa.